Musical layer go up. Hantuutaa fi saggaa. Guyyaa tokko sa'aabuun hantuunni manaa baate. Saggaa muka jala rafee kurruufaaru argite. Kurruuffii saggichaa hantuuta baay'ee ajaa'ibe dinqisiifattee Why akka guddata? jette. Taphachuu ni barbaaddee funyaan mirgaan seentee bitaan baate. Saggaan dhukkubbii itti dhaga'amnaan dammaqee boohaa ka'e. Hantuunni sodaattee fiigdee mana seente. Hantuunni deebitee dhiifama gaafachuu gadi baatee garuu saggaan dhiifama gochuufii qopheen turre. Si gowwaantu ta'a. Akkam akkana ija jabaadde. Akkamitti si barsiifnaan sii gala. jedhe saggaan. Ifam akka taphaafan akkas godhe. Jette hantuunni. Deebiin isii saggaa amansiisuu hin dandeenye. Aariidhaan irra deddeebi'ee addaan manatti bu'e. Mana cabsee hantuuta qabuu yaalii godhe. Saggaan dadhabeera garuu mana cabsuu hin dandeenye. Hantuunnis gadi baatee Sangaa gowwaa dhala guddaa fi cimaa waan taateef waanuma hunda humnaan gochuu dandeessi. Deemi gaafa of hin cabsini. jetteen kolfaa. Sangichi dhugaan waan galeef callisee of duuba garagalee karaa isaarra qajeelee jedhama. Sardiidaa fi kormaa daanqoo. Guyyaa tokko sardiidaan muka bira darbuu dhufee kormaa damee mukaarra taa'ee jiru arge. Sardiida afaan gororri guute. Laaqana akkamiin argaddee? jedhee. Garuu muka yaabbachuu waan hin dandeenyeef mukarraa buusuu yaade. Kormicha ol ilaaluun Heloo hiriyaa. Oduu gammachiisaa sii qabadheen dhufe. jedheen. Maali inni? jedhe kormaan. Ani ergamaa rabbiiti. Ammaan booda bineensi kamuu bineensa hin nyaatu. Hundi keenyaa hiriyoota waliiti. Kottuu waliin haa gammannu. jedhe sardiidaan. Kormaan Baay'ee tola. Hiriyoota keenya naannoo kana jiran hundumattuu himuu qaba. jedheen saroota waame. Lakki. jedhee sardiidaan fiiguu kaanaan Maaliif sodaatu? Jarri hiriyoota kee miti. jedheen kormaan. Eeyyee akkasuma garuu oduu kana jarri hin dhageenye ta'a. jechuun sardiidaan fiigee bade. Sardiidaan kun ammas nyaata barbaacha adeemsa itti fufe. Saroonni fuulleetti arganii faana bu'an. Sardiidaan lubbuu ofii baraaruuf osoo fiiguu bishaan halluu cuquliisa kuufamee jiru keessa bu'ee dhokate.
Saroonnis ofirra deebi'anii deeman. Sardiidni Milkaa'eera. jedhee bishaan keessaa bahee deeme. Bineensonni isa argan hundi fiiganii baqatu. Sardiidaanis taatee kanatti ni gadde garuu maaliif akka ta'e hin barre ture. Deemee bishaan kuufame bira gahee osoo dhuguu bishaan keessatti of arge. Qaamni isaa guutuun cuquliisa ta'eera. Amma wanti hundi galeeraaf. Yaada haaraas maddisiise. Hiriyoota isaa hunda waamee Ani ergamaa Rabbiiti. Ani amma mootii keessan nan sodaatinaa jedheen. Bineensonni ergamaa haaraa kana amananii mootii godhatanii jiraachuu eegalan. Jireenya gammachuu guutame mootii ta'ee jiraachuu eegale. Gaaf tokko sardiidichi sagalee sardiidota kan gareen iyyuu dhagahe. Sagalee bareedaa akkamiitii? jedhee bakka ciisuu ol ka'e. Of qabuu hin dandeenye. jedhee iyyaa dhageessise. Dhumarrattis bineensonni waliin jiranu maalummaa bineensaa kana baranii achiin akkanatti of biraa fageessanii jedhama. Yeeyyii fi hoolaa. Hoolonni 3 obboleewwan turan. Mana miidhagaa keessas jiraataa turan. Gaaf tokko yeeyyiin gara mana jireenya isaaniitti dhiyaatee jiraachuuf dhufe. Kunis hoolota baay'ee sodaachise. Hoolaan ni hangafti yeeyyii yeroo kamuu nu miidhuu danda'a waan ta'eef mana cimaa ijaarrachuu qabna jedhe. Obboleewwan isaas yaada isaa deeggaranii irratti walii galan. Manicha ijaarratanii erga fixaniin booda mana bareedaa cimaa kana fakkaatu ijaarree xumurreerra jedhanii walitti gammadan. Gaaf tokko yeeyyiin jara nyaachuuf mana jaraatti dhiyaachaa dhufe. Balbala jaraas rukute. Balbala amantanuu mana keessan cabsa jedhee deddeebi'ee balbala tumee dadhabe. Balbala irra deddeebi'ee tume. Yeechis baay'ee waan gaddeef mana gubbaan seenuu yaadee mana yaabbate. Haa ta'u malee hoolonni sun baay'ee qaxalee waan turaniif yeeyyii gowwoomsanii gabuuf ibidda bobeessanii eegan. Yeenis yeroo utaaletti ibidda boba'ee jiru gubbaa bu'ee gubatee achumaan fiigee mana keessaa bahe. Xiyyeeffannaan yeroo karoorfatan diina ciccimoo kamiiyyuu ni mo'atan.
gun. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Stop it, it's garbage. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat to our hands. You there. Here we